gochuufeeti gara biyya keetti gali. Dhuguma isheen illee jaalala dhugaasii qabdi taanaan ati mana qabdaa siin hin jettu. Ati birrii qabdaa siin hin jettu. Ati bareedina qabdaa siin hin jettu. Ati illee yafaate inni dhuguma jaalala dhugaasii jaallata taanaan viidiyoo baay'isin ilaala siin jedhu. Qullaa ofirraa fuudhi viidiyoo keen ilaala. Viidiyoo waraabinaa fi ergisiin hin jedhu. Jaalala dhugaasii jaallata taanaan maaliif jennaan warrumti jaalala dhugaa wal jaallatanii wal fuudhanii wajjin jiraataniyyuu gaafa wajjin rafaniyyuu ibsaa cufanii wajjin rafu wal saalfatu. Safuu eeggaddaa Oromoo keenya safuun cabsiina. Safuu cabsinee jirra dhugaa dubbatuuf. Safuu keenya dagannee jirra. Erga sooshaal miidiyaan kun dhufee safuu dagannee jirra. Warri durii akkaataa kanaatti miti erga teknooloojiin guddatee safuu cabsinee aadaa keenya dagannee inni akkasumatti walitti galu akkasumatti walitti gala. Akka aadaa duriitti dubartiin dhiirri tokko akka itti galu yennaan safuu dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu warri ammaa kana akkasumaan bakkeetti wal ulfeessina bakkumatti ulfoofnaa fi hiraaf namachiinsaan beekamneef dafnee daqiiqaa 5 fedha foonii keessa dafnee gallee gisee boona sooshaal miidiyaa irra finnee boonya. Tokko kan lammaffaa immoo rakkinumti kamiyyuu isinaa mudatu ijoollee shamaraa. Ijoollee dhiiraas illee akkasuma rakkoon isinaa mudatu icciitii sooshaal miidiyaa irra ol hin baasina. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaan wal isin hin jaallachifne, wal isin hin fuusisne, waliin nikaa isin hin goone sooshaal miidiyaan. Sooshaal miidiyaan isa jaallatu ol deebisa, isa jibbummoo gadi galagashaa jechuudha. Ijoollee baay'ee wal saaxiluu barbaadna jechaadha. Yoo amantalli mucaan Arsii intala Wallaggaa jaallatee intala Wallaggaa wajjin wal dhabanii yoo intalli Wallaggaa suura mucaa sanaa ol baafte yookaan immoo ilmi Arsii suni intala Wallaggaatiin fuudhee viidiyoo ishee suura ishee ol baase akkamiin gubaa baafanna jennee wal faana fiinna. Intalitti nutillee haqnee safuu isaanii cabsuu qabna gumaa baafanna jennee fiigna jechaadha. Waliif irra darbuun hin jiru. Kanaafiyyuu Oromoo kiyya oduun baay'atteef harreettiin fedhanii jedhan. Oromoo kiyya harreen hiiktees ilkaan walirraa hin fixxuu jedhan. Kanaafiyyuu nuti Oromoon tokko. Nuti Oromoon hiddi keenya tokko. Afaan tokko dubbanna. Kanaafiyyuu yoo balleessaan jiraate irra waliif taraa. Yoo dogoggorri tokko sooshaal miidiyaa kanarra ol dhufe hin babal'isiina. Sheer godhaa nama fidaa. Ani abaluu akkana godhee jira. Abaluu natti balleessitee fiddi. Intalittiin laayivii banattee na arrabsuu turte. Akka sheer godhaan jedhina irra waliif taraa. Maaliif jennaan rabbiyyuu cubbuu keenya hundumaa irra nuu tare waan ta'eef. Rabbiyyuu iifama nuu godhe waan irra balleessine tokko yaa rabbii hayya iifama nuu godhe enne rabbiin iifama gaafanna miti. Akkasuma atillee obboleessa ta'eef iifama godhe obboleettii ta'eef iifama godhe boolla hin qotiifiin nam balleessan jedhiin inni bara kana Oromoon bara kana obboleettiin koo obboleessi koo yoo itti balleessite akkamiin ishee ajjeesaa boolla qotaafi yoo inni itti balleesse akkamiin waraanaa eeboo qaraafi maaliif Oromoo kiyya. Yeroo baay'ee rakkinni kan baay'atu. Yeroo baay'ee rakkoon kan uumamu Oromoo gidduutti. Eenyutu rakkoo Oromoo irratti fide? Unuma wal irratti fide. Oromoomatu Oromoo irratti rakkoo fide. Oromooma Wallaggaatu Arsii arrabsa. Oromooma Arsiitu Wallaggaa arrabsa. Oromooma Baaleetu Shawaa arrabsa. Oromooma kan wal miidhaa jiru Oromooma. Kan garbummaa walitti fides Oromooma. Kan wal ajjeesaa jirus Oromooma. Kan meeshaa walirraa murus Oromooma. Kan qullaa shamaraa sooshaal miidiyaa irratti ol baatus Oromooma. Kan birrii walirraa nyaatus Oromooma. Kan wal arrabsus Oromooma. Kan ganda tokko ol deebisee kan ganda tokko gadi deebisu Oromooma. Kan hayyuu tokko boolla keessaa baasee gadi gombisee arrabsu Oromooma. Kan haadhaaf abbaa arrabsu Oromooma. Eenyu namni gara biraa namni nu miidha jira. Oromoomatu wal miidhee jira. Oromoomatu boolla waliif qotaa jira. Oromoomatu eeboo waliif qaraa jira. Mee eenyutti manna? Eenyutti manna memme? Mee eenyutti manna Oromoo kee? Eenyutu nu haa gorfatu? Baay'een ajaa'iba dhugaa dubbatuu fi oduu isin teerisee Oromoo kiyya. Mitorkiin kiyya jira. Mitorkiin kiyya waan naqabee na fakkaate. Mitorkiin kiyya ni jira. Naqabee jira immoo naqabeetiin jiru.
So Oromoo keenya irra waliif taraa isiniin jaa. Keessumaa illee ijoolleen keenya baay'een biyya Suudii keessatti ijoollee keenyatu dararamaa jira. Mimmee namumti ijoollee Suudiif sagalee ta'aa jiru nama 5 nama 10 hin caaltu. Namoonni bakka biraatti dhugaa rabbiin ajaa'iban diirama dhugaa baay'ee nan boo'ee jechaadha. Ijoollee Suudii walitti qabamanii mana hidhaa keessa iyyaa jiru. Namni hababaa tokko darbatuuf illee hin jiru. Garuu ishee asirra teessee ispiik chaalenjii jiru leenca darbattuufi maaliif haqxanii rakkataa kanan gargaartan? Maaliif haqxanii warra rakkatee rakkina keessa jiruuf sagaleen taatu dhugaa rabbiin ajaa'ibdu Oromoon keenya. Mataa iyyaannaasaa lukaa iyyaannaasaa naaf hin galu jechaadha. Kanaafiyyuu sagalee waliif haa ta'an. Akkamittiin bilisoomnaa, akkamittiin garbummaa jalaa baanaa, akkamittiin Oromoo kutaa kudha tokko taanee wal jaallannee deemnaa namni jee dubbatu hin jiru. Inni tokko gandi koo naafaa caaluu jedhe. Yoo arsiin tuqame arsiin koo akkamitti hunduu ganda gandaaf jiraanna dhugaa rabbii dubbatuuf. Oromoon ganda gandaaf jiraanna. Ani garuu gandaaf hin jiraadhu. Ani gandaaf hin jiraadhu. Dhugaa dubbatuuf jechaadha. Kanaafiyyuu kanuma isiniin jaa Oromoo kiyyaa. Otoo Justiin koo banaa ta'ee otoo Nolsiin gashee yaada keessaan fudhadheeti baay'ee dassa na jaa ture. Garuu Justiin kiyya cufaadha ofuma kootii odeessaa ture amma kana. Kanaafiyyuu Oromoo kiyya yoon isinitti balleessee jiraadhe dhiifama naa godhaa. Kanaafiyyuu adaraa keessan ijoolleen keenya warreen laayivii banattanis waa'ee shamara biyya Arabaarraa dubbatuu feetanis haamilee hin tuqeena ani nan bu'aa dhugaa rabbii dubbatuuf maaliif shamara biyya Arabaa keessaa tokko ta'ee itti arrabsamuu kootti nan bu'a na gaddisiisa. Maaliif nan dalagaa jedhee biyya keessaa bahee biyya ormaa kana keessatti rakkina hedduu argee garuu shamara biyya Arabaa namni ishee fuudhu hin jiru. Shamarri biyya Arabaa safuu gadhiifteetti jettu jechaadha. Dubartiin tokko baddee. Jirti. Shamarri yoomiin lafa garaa koo gaa yoomiin haadha koo fi abbaa koo rakkina keessaa baafadhee yoomiin rakkina keessaa baa yoomman kushiinaa Arabaa keessaa baa jettee kan iyyitu jirti jecha kushiinaa keessa dhaabatte. Garuu isin ishee sana wajjin walitti qabdanii ammoo keessumaa ceecee shamara biyya Dubaayitti cee jira. Dhugaa rabbii mana banatanii shamara biyya Dubaayii jechaa jiru. Oromoo keenya shamara biyya Dubaayii shamara biyya Arabaa hin jedhina. Shamarri biyya Arabaa kan laphee ishee cabee kan wallaansa abdee kan taayiif aabii abdee kan dhaabattee nyaattu hojiif hojii malee xumuruu dadhabdee hansa'aatii ijoolleen keenya warri akkas jechaa jirtanis of qusadhaa. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya biyya Arabaa keessa jirtanii of sattaradhaa. Warreen keessumaa bakkee irraa dalagaa jirtanii akkuma kiyyaan illee bakkee irraa dalaga. Of sattaraa. Jaalala jettee. Si jaallattee situ jaallatee faana gal Oromoon faana gal isiin hin jenne situ ijaazaa faana bu'e Oromoon faana ijaazaa bu'e isiin hin jenne inni illee gototee jira Itoophiyaa keessatti butii jedhamti harmee kiyya abbaan kiyya biyyoon itti asalbattu butiitiin fuudhe hin heerumu barumsa koo galma gaadha gaafa jettu siniisu jiree haadha koo butiitiin fuudhe abbaan kiyya biyyoon itti asalphisuuti. Kanaaf biyya Arabaa kana دور هناك مو وشل دور هناك خلاص هل شو سويت؟ سير هناك سير هناك ليش وقعت كرسي؟ قومي سير هناك يعني أنا بعدك هاي بعد سيري ما تركض فوق سيرة
ايه ما تيجي انت قلت هذا ما تنسي يا ام صح كلمه ما عرفت ليش تقولوها كده حاجه قربة واحد قلت له سيري هناك يعني Oromoo koo naa dirmadda. Oromoo kiyya akkas ta'e inni Mansi fayyada sooshaal miidiyaa tokkoffaa maqaa dabalatta. Tokkoffaa maqaa haadha keef abbaa kee ittiin balleessisiista. Intala habaluu siin jedhu. Haadha kee hamma fakkeenyaatti qofa abbaan koo nan argani. Feetu moobaayilii Nookiyaa qabachaa jiru eessatti na argu jechuu dandeessa. Haati koo moobaayilii Nookiyaa qabatti. Garuu viidiyoon ani sooshaal miidiyaa kanarra tokko tokkoon gadhiisu harmee kiyyatti agarsiisu. Dhugaa rabbii dubbatu. Harmeen koo gaafa ani daawwaluu fi viidiyoo koo tokkorraa jecha tokko na gaafatti jechaan. Feetu harmeen kiyya moobaayilii dhiira tokko wajjin jaalala dhugaa dhaabbadheen faana jiraadha jettu. Dhugaa maali? Jaalalli sobaa maali? Jaalala jechuun maal jechuudha? Jireenya haadha manaaf abbaa manaa jechuun maal jechuudha jettee hiikaa jaalalaa dubartiin beektu qaama ishees dhiira sooshaal miidiyaa irra barke wajjin viidiyoo waraabdee ittiin ergitu. Dubartiin beeti anaan kana si jaallatte naan jedhe miti. Qabeenya kiyya jaallate moo? Hiyyummaa kiyya jaallate moo? Bareedina kiyya jaallate moo? Haala ani sammuu koo ittiin yaadu jaallate moo? Narraa nyaachuuf na jaallate moo? Waan ani natti siiqee narraa nyaachuuf na jaallate moo? Fedhaaf dhiira sin jaalladha jedhee gaaffii خلاص ما في شان كل بيبي فرات بيبي يعطيك الشحن حط بيبي شحن jaalachaa jira waan hedduutu jira. Qilleensa irra humni keessan ni fokkota dhugaa dubbatu. كل بوبال بيبي Kanuma isin Oromoo koo qaalii baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Yoon isin itti balleesse immoo ani obboleettii keessan na gorfadha. Beetii dubbii kee keessatti bakka sanatti kana dubbatu hin qabdu. Maaliif yoo isin nan gorfanne eenyu na gorfata? Yoo isin nan gorfanne lammiin gara biraa quba natti qabee natti kolfa. Kanaaf iyyuu bakka dogoggoretti isin na gorfadha. Bakka obboleettii kee dogoggortetti ati gorfadhu. Bakka obboleessi kee dogoggoretti gorfadhu. Malee quba walitti hin qabiina. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya mana ijaazaa jirru wayyoo isheen warra uffata sana uffatte wayyoo isheen abaluun jaalallee baafatte wayyoo ishee bakka sana quba walitti qabnee odeessina dhugaa dubbatu. Hameetaa shamarri keenya qabdu keessuma wala manna jechuudha. Isheen warra abaluu wajjin deemte isheen akkas balleessite. Balleessaa ishee sanatti quba hin qabiin itti miiti lakke obboleettii hayya. Haalli deemmitiin isheettiin tolle yoo ta'e haala deemmitii kee kana sirreeffadhu jedhe quba ittiin qabiin ittiin kolfiin. Maaliif yoo atiin gorsine eenyutu gorsa walee? Ati intala Oromoo miti intala Oromootti akkamittiin quba qabda? Ati ilma Oromoo miti intala Oromootti akkamittiin quba qabdeetti kofalta? Gorfadhu obboleettii keetti waamii gorfadhu. Yoo ishee bakka adda addaa haabatte bakka ishee hin taane yoo dhaabatte yoo ati agarte laa obboleettii kiyya bakka ati haabattee jirtu kun sirrii miti. Deebi'ee jee gorfadhu. Kanuma isin hin jaati yoon dogoggore ifa manaa gu'aa isin hin jaa.
Oromoo kiyya baay'ee isin jaalladha. Aniyyuu rabbiin shukurii argatu. Maaliif aniyyuu bakka kana ga'ee isin gorfatuun koo waan hin beekurraa isinitti machuun koo rabbiin shukurii argatu. Maaliif anumti kuniyyuu akka shamara biyya arabaa rakkoon irra baay'attuuf akka hiyyummaan irra baay'attuuf nama yoona kana ga'ee fuula keessan taa'ee